kanatu sinii beekaan Ameerikaa addunyaa garantaanetti geessaa jira. Addunyaan hafuura ishee qabattee jirti. Wanti akeekkachiisa qofa ture dhugaa qabatamaa ta'eera. Ogeessi siyaasaa beekamaan Fiinlaandii fi Profeesarri Yuunivarsiitii Heelsing Toomaas Maaliin ibsa walduraa duubaan wirtuuwwan murtee addunyaa raaseen callisa isaanii ifa baasanii dubbatan. Maalneen akka jedhutti erga diinummaan fulbaana 28 bara 2016 ka'ee asitti wanti ta'aa ture wal dhabdee waraana darbaa jiru osoo hin taane kirkira lafaa teeknooloojii madaallii humnaa irra deebi'ee bocee ture. Xiinxaltoonni Ameerikaa dandeettii Iraan xiqqeessanii turan. Amma misaa'iloonni iddoowwan tarsiimoo fi xayyaaraa fe'umsaa irratti xiyyeeffatan sirrii ta'uu isaanii ajaa'ibsiifatan. Iraan kana booda taphattuu naannoo qofaa miti. Gabaasni akka agarsiisutti misaa'elli pilaastikaa ardiilee gidduutti onnee Awurooppaa fi kutaalee Ameerikaa bal'aa ga'uu danda'an qabdi. Dandeettiin Iraan amma qabdutti Tel Aviivii walqixxeessuu, dooniiwwan Ameerikaa naannicha keessa jiran liqimsuu fi daandii bishaan addunyaa murteessaa ta'e Strait of Hormuz cufuuf gaadha. Teheraan waamicha dhukaasa dhaabuuf dhiyaateef deebii hamaa kan kennite yoo ta'u, Israa'el hidhannoo hiikkachuu fi argama Ameerikaa guutumatti ari'uuf waraana qulqulluu gaggeessaa akka jirtu labsiteetti. Rukuttaan itti aanu baadura qofaan kan daangeffame miti. Sarara jireenyaa, boba'aa, xaa'oo fi anniisaa addaan kutuun kufaatii dinagdee addunyaa tilmaamuu of keessaa qabu ta'a. Taateewwan kana humna hamaa addunyaa gara waraana addunyaa sadaffaa fi holokoostii nikulaaraa dhiibuu waliin kan wal qabsiisu yoo ta'u, ummanni Iraan hooggansa isaanii irratti hiriira bahee Waashingten keessatti rifachuudhaan akka isa muudate mirkaneessa. Wal dhabdeen baha giddugaleessaa kun ibidda ardiilee 5 hunda liqimsu ni qabsiisa. Mooskoo fi Beejing giddu seentota qofaa miti. Isaanis